dalagal jalqabe bajaaji irraati gara konkolaataa dhufe am ganne 8 fooyi waltanata hojjiraayu garu guyyaa tokkollee waan tokkoyyuu alhamdulillah dhaayillee hin beeku kama adagaan irratti uumamillee hin jiru galat rabbi akkan keette waggaa meeqa amma erga oofuu jirtu ani bajaaji irraa jalqabe achiin gargaartullee ta'eera raddaate jechuudha gargaartuun beektan FSR qixqixii gubbaa FSR qixqixii jechuun immoo konkolaataa barrii lama dheeraa kan hin beektani ka uummata hedduu qabatu sun gubbaallee gargaartu ta'ee ture achiin ammoo akka sun modoo jedhunallee achumaan shufrannaa kana jedhu amma waggaa meeqa turtee jirta garganne 8 wayidi miidiyaaleen gurguddaan intarviidhaaf siyaamanii ni beekanii yaa'u badhaafamtee ni beektaa jechuudha dubartii badhaafamuu qabdu keessaa tokko amma namni akkam karaa uummata Oromoo kana keessatti aadaa waan ta'etu jira dubartiin tamalaatii waan jedhamtu jira sigaree amma just hojiilee dubartiin hojjettu keessaa hedduu jira ati ግን hojii dubartii hin hojjenne hojii dhiirti hojjettu akka dubartiitti cimtuu taate hojjechaa jirta kana uummanni keenyamoo fakkeenya sirraa fudhatu qaba sigalee interview irratti bikoota guddaa yaamamtee kana dura badhaasni wahii si kannamee ni beeka Yo badhaas gara akka kireeditiitti makiinadha konkolaataa namoof kana kaampaanii Oromoo kan ta'e Elauto kaampaaniidha isattu kireedit naa kenne suni nam hojjechaa ofirraa hojjechuu jirmalee wanni adda miidiyaan guddaan naamee gaafina gaafate akkasumas dunna dhaabilleen hin jiru meeridiidha beektani miidiyaa kaametti een beekan kaametti meeridiidhaan nama akka malee nam dansaadha nama jabduullee ishilleen dubartii jabduudha naaf feertee turte kanaan dura dhiyaadheerayyuu miidiyaa sun gubbaatti suniin achi miidiyaa dhibii gubbaatti dhiyaan dhagamma dhugaa hedduu si dinqisiifadha yeroo hedduu Facebook irratti si harka gisee konkolaachistu garuu akkamii jechuun dadhabbiin qabu akkasitti teessanii istiin nama konkolaachisuu fi miti warri karaa dheeraa deemu kanuma taa'u nama oofoo osoo hin ta'in taa'uuf nuti keessa taa'uuf sa'a meeqa laalla hin geenyeefaa jennee dhaadhaadhii dadhabnaa bika akkatti hirkannee rafunuufaa barbaanna just taate amma taate akkasitti gisee sa'a dheeraa deemtu akkamii dadhabbiin isaa qara guddoolleniti yaa'u hojii kiyyettee agayoon ofa amansiistee baate agas cufaa onneen amma duubam dhiqqoon dadhabuu jira dhiqqoo guddachuu jiranalleen kanaaf dhiqqoo waan akka duddaa maanii kulleen sirriinaan jiru kanaaf amma akka duriillee hin jiru durii hoomaallee natti fakkaatu amma duddaa sirriiwaa jira Dikko am sirriin akka durii guddoollee deddeemuu hin danda'u karum dheeraa qargar mooyalee sun hojjedha siine dheeraan mooyalee kiiloomeetira 200 sun caalallee deem gareedduu deemeera beekta karaa dheeraallee asiiti deemeera gareedduu deeme garuu ammaan kan guddoo agas cufaan jechuutti hin jiru. Okay, amma halkan faallee ni deemta moo amma dubartiidhaati amma halkan fatti karaa irratti faashiftaan faa namatti bahuu danda'a. Wanna akkasii sun suqunnamee ni beekaa gisee makiinaa ooftu. Alhamdulillah gamma waan tokkoyyuu nagarree inum deemu jira. Dhiyooyyuu karaa galee halkanum deemaa galee. Yaa'u homaan garree rabbumaan guddina. Halkan keessa ni deemta jechuun sa'aatii meeqaan halkan yoo jedhame haati ooftu. Deema si amma gisee gis tokko kontiraatii beektaa sa'aatii meen dhufu. Kontiraatii makiinaa tokko nami kontiraa fudhachuu fedhu saatun bakka yoo emergency ta'ellee halkanii sa'aatii 10 illee gargalgala 11 illee fudhachuu danda'a. Biyaansa Finfinnee nageessisiinadha Finfinnee sun dammoo sa'aatii 11 taasii baay'illee odoon dhaabatiin achiin ba'a. Narratti halkanaan odoon dhaabatiin achiin ga'ee warsun ofirraa buusaa yoo hawaasallee yoo shaashamannellee bakka halkan kontiraatatti erguddinne na deemsisa. Ummanni akkamii amma ummanni keenya amma dubartiin gaafa ooftuun beekanii
hawaasa biratti akkam ilaalchi isaanii siif qaban jessi jajjabeessan jee abdiin qaba. Ilaalchi uummataa gaafa nama uftu akkam. Ilaalchi uummata kennaa akka dansaa dhugaa akka dansaa na jajjabeessanii karaa gubbaallee warrootaan akka tiraafikii mangad tiraanispoortiillee guddoodhaan dhibanu akka dubartiitti cimtu jedhanii waan na yaadanuufi hawaasilleen uummati kennalleen bakka yoon arguun gammadanii bakka sirriitti jechuun tiiktaakillee waan hedduu fayyadamuuf miidiyaa gubbaallee guddoo poost of godhaa feesbuukii gubbaallee uummati guddoo na jaallata na jajjabeessan karaa nagaan jabaadhu naannichaa na booda. Dhugaa jabaadhu sila amma ni jiraami. By the way Oromoon amma gammadaashoo maal yoo ta'e malee akkasti tarbiidhaaf qaban sigalee hundi waamuma siyaasaa hojjetanii sila amma seefuu faantaawunillee nama ni yaama. Ijoollee xiqqaafanii dhufseetuma wallistuu yaamee kireeditii kanneefi waan if duraaf hojjetu barbaadanillee gaafata sigalee amma dubartii akka teessoo akkanaa kanallee sila achirrattillee affeeramuu qabda ture waan dandeenyu ni gooname. Maal isin fakkaata guys achirratti sila affeeramtee if duraaf garuu makeeffannoo konkolaachisuu barbaadamoo hojiilee hojii biraa waan hojjechuu barbaadu ni jira. Ansila qara fedhiin kiyyaa yoo sila rabbi naa godhe kan caalaa kan lafa odoon ta'in kan gubbaallee konkolaachisuu fedha. Fedhii. Sun keessallee odoo seenee kabaradhee konkolaachistaa paayilettii gochuun akka dabaa natti tolayyuu garuu am kun nagas cufaadha diqqoo shufirnaan kun dhiiraaf dhiisiti durbaa dhiisi dhiiraafiyyuu akki malee ulfaata dhuga dubbachuuf kan nami beekammoo nama hojjate beeku beeka kan nam shufeeri beek malee nami kaan hin beekudha dhiiraafiyyuu waan rabbi nu godhee hin taaneedha. Ashaara guddaa dubartoota kana gatee dabaluuf. Ashaara guddaa. Bilbilaasi bilbilamaa jirami. Warri fooloo goona jajjabeessa. Cufuu jira. Sagalee xiyyaama. Tolaas maali? Kunis bijaafoo eeguu. Sagalee xiyyaama. Tolaas maali? Bijaafoo eeguu. Wanti godhe olaa ta'e. Indebe muit godi muit rahasi